dhageyso dhagama amsa gababa dhageyso tak lama dhagama I came on the right time today zan cafen fuzakanat dhageyso police Oromiyaadha kaabinoota Oromiyaadha aangawoota sadarkaa adda addaatti OPDOdhaaf dalagaa jirtan EPPdhaaf dalagaa jirtan guyyaan itti faarfamtan yookaan guyyaan itti salphattan fagoon jiru dhiyoodha jira yeroon murtii irraa maayyii fudhattanii ummata keessanii wajjin dhaabbattan yeroon isaa ammaantan ara dhaamsa kiyya poolisii Oromiyaa aangawoota sadarkaa adda addaatti mootummaadhaaf dalagaa jiru deebisii kaabinoota ummata keenya mataa gaqqabee mootummaa tana jala oofuu barbaadu yeroon mala dhoottan ammaantan baaqaa fi callaan addaan bahuudhaaf yeroon haftan jirtu yeroo gabaabduudha very short time mootummaan Abiy deemuudhaaf deemti mootummaan Abiy kufuudhaaf deemti ummanni Oromoodhaa naga barbaanna naga biyya keenyaa barbaanna naga ummata keenyaa barbaanna naga poolisoota Oromiyaa barbaanna naga kaabinoota keenyaa barbaanna Oromoodha isaan hundinuu yooni ammarraa deebanii qabsoo ifit dabalamanii jaarmeeyota Oromoodhaa kan bilisummaadhaaf falmu cinaa dhaabbatanii hiriiran well yoo ammoo haga maayyitti cichanii EPP gajjaaruudhaaf bakka jaarmeeyonni Oromoo deemu hundatti waltajjii diiguudhaaf belleessuudhaaf ummata Oromoodhaa dhorkuudhaaf kan tattaaffii godhan taate jireenya isaanii hafuul duraati ifitti dukkaneessaadhaa jiran ifitti dukkaneessaadhaa jireenya ifii belleessaadhaa jiran kaabinoonni keenya bakka itti baqatuun qabu aangawoonni OPDOdhaa sadarkaa ol aanarraa hanga gaditti warri jiran bakka itti dheessan bakka dhaqan hin qaban ummata Oromoorraa baqatanii Oromeerraa baqatanii addunyaa tanarra bakki takka bakki jiraatan hin jirtu not in the world addunyaa keessaa bakki jiraatan takka illee hin jirtu Ameerika baqachuu hin dandan Awuroopa baqachuu hin dandan Maqalee dhaquu hin dandan Keeniyaa dhaquu hin dandan Sudaan dhaquu hin dandan kanaafuu yeroo murtii dhugaadhaa fudhachuu qabdan kaabinoonni Oromiyaa bulchitan ammaantan biddeena arraatiif jettanii ummata keessanii waliin dhabina biddeena arraatiif jettanii jireenya keessan kaboruu hin belleessina poolisiin Oromiyaa by the way ajaja joorin deemti ajaja joor jala bulti ajaja Oromiyaadha kabiyya bulchu maqaadhaaf Abiyyi poolisiin Oromiyaadhaa waan Joohar jee hujirra oolchiti gaafa kaabinoonni kalee karaa cufaadhaa waltajjii tana faalleessuudhaaf oriyaa turan poolisiin Oromiyaadhaa deemtee karaa bantee ummataan deemaa walgii dhaqaa ittiin laala biyya Oromiyaa especially Oromiyaa kabulchaadhaa jiru Joohar Mahammad ammaantan jaalannu jibbinu ummanni namni fedhiidhaan osoon dirqin jala bulaa jiru Joohar Mahammad kaafaa'oodha adda bilisummaa Oromooti paabaa'oodha warri biyya bulchaadhaa jiru fedhiidhaan jarri EPPdha ummata keenya dirqamarra kaayeeti dirqiidhaan arrallee kan TPLFuu mataa gaqqabeen dandayin ummata keenya mataa gaqqabee awwaaluu barbaade which is impossible waan hin dandamne waan hin fakkaanne hin yaadina ummanni bakka fedhe waltajjii haa dhaqu ummanni waan fedhe haa fidhatu yoo xiqqaatte kaabinoonni keenya ummatatti gufuu hin tahina kaabinoonni keenya ummata keenyaaf mattaawaqiyaa waan filmaataa isa barbaachisu qophii san irratti gargaara mattaawaqiyaa baasaa ummata keenyaa kenna kuni qabsoo kaabinoonni keenya godhu keessaa guddoon kanuma waan biraa isin irraan barbaannu mattaawaqiyaa yeroodhaan ummata keenyaaf kenna ummata keenya dhiibbaarra kaa'uu dhiisa ummata keenyaaf karaa bana dimokiraasii dhugaadhaa gadirraa eegalaati kabaja san boodaan boru gaafa Oromiyaan bilisoomte gaafa nafxanyaan cabxee EPP'n Gondari galte
kabaja qabaattu ummata keessan biratti kabajaa qabaattu jaalala qabaattu aangoon teessan itti fuftii jechuu kaabinummaan teessan yoo arra ummataa wajjiin dhaabbattan yoo kara ummataa gortan kaabinummaadhaa miti aangoon ol isiniiti oromiyaa keessa aangoon rakisha ilmaan oromoodhaatiif aangoo EPP nafxanyaan isi gubbatti fincaanaa isii kennitu kana firraa lafa kaaya firraa lafatti dhiisa aangoon balloodhaatu as deema ilmaan oromoodhaa kabarate aangoon raabsamtee fi dhumuudhaan teessu kanaafuu kaabinoonni sadarkaa gubbarraa hanga jala jirtan dabballoonni OPDO kalee ergamtuu turte ammaas deebisuudhaaf tattaaffii gootan shafja'aatii toobadhaa kara ummata keessanii addeebi'aa aangoonni OPDO guddalleen toobadhaa ammallee hulaan toobaadhaan cufamne wadii sidhaama kanum hulaan toobaa ammallee hin cufamne dafaa toobadhaa lamada irra deebi'e ammaasi waa'ee wallaggaan oromoo keessaa isolate taadhaa jirti mootummaa Dooktar Abiyyiin namni dhalataa wallaggaa hujii mootummaadhaa ka dalagu hundinuu ari'amaadhaa jira namni dhalataa wallaggaa poolisii keessaa ari'amaadhaa jira namni dhalataa wallaggaa waraana keessaa ari'amaadhaa jira namni dhalataa wallaggaa hujii dhuunfaadhaa ka finfinnee keessaa qabulleen maqaa shanummaatiin shakkameeti ari'amaadhaa jira wanni kun kan ituufu yeroo gabaabduudhaaf Abiyyii fi jarri Gondareen waltaanii Oromoo keessaa eenyu cimaadhaanii dura mataa keessa dhawaadhaa jiran ulee wallaggatti amma buuttuni boru Oromoota hundaaf teessi yoo EPP'n aangorra silaa qabaattee turte Oromoota hundaaf teessi garuu Oromoo hin dandan Oromoo isaanii miti kaleedhaahu guyyaa dukkanaasan TPLF Oromoon mataa jala qabattee addaan qoodamtee addaan diigamtee akka isaaniif mijaa'u hin taaneef so arra duulli addatti loqoda wallaggaa qabaachuudhaan akka wallaggatti haasa'uudhaan yookaanis mattaawoqiyaa wallaggaa qabaachuudhaan ilmaan Oromoo irratti deemaadhaa jiru kuni isin baasuudhaaf hin taa'u mootummaan takka guuni jiguu haate akkanuma mootummaan huguu jiguudhaa haate akkanuma dargiinis yoo yaatan gaafa kufuudhaa deemu anaa barataa ulaa sagalii gaafa kufuudhaa deemu maal jedhe dhaammatee አንድ ሰውና አንድ መሳሪያ እስኪቀር ድረስ ለሀገራችን እንዋጋለን እንጂ አንድ ሰው አንድ መሳሪያ እስኪቀር ለሀገራችን እንዋጋለን እንጂ ዳቴ ዱበያ ጀረና ወራነ ጉቱ ሰንፈጫሴ ብራ በቀቴ ዚምባብዌ ጅር TPLF ሶን ልክ እናስገባቸዋለን ፍነ ከይሳ ልክ እናስገባቸዋለን ብትፈልጉም ባትፈልጉም ማስተር ፕላኑ ማረ ይውላል ሶጀይቲ ቦደራ መንጉዶ ወልጉረቴ መቀለገልት ኢሲ ወሪ ማን ተነጅሩ ወሪ አብይ ጀለጅሩ ከይሰቱ ከዳሎታን ኦሮሞ ዱጋዳ ከዲኒ ከይሰን ኦሮሞዳ በከዳይ ጠንተከለ ሂንቀብደን ሽመልስ አብዲሳዳ አዲሱ አረጋዳ በከዳይ ጠን ታይደንዳዳ eessabaakeetii dhayxameeti eessabaakeetii dhayxa yoo amma toobattee ummata kee jala deebitee amrii joohar fudhattee gooftaa koo maaliin godha jettee hin gaafanne eessabaakeetii dhaquu deemte yeeta abbaati gabaalla kanaafuu yeroon toobattanii ummata keenyaa nuti amma dura ni belleessine wanni EPP jaan kun dogoggoraa kanaafuu dhiifama nuu godhaadhaa jettanii as hin baane bakka takka bakka seentan hin qabdan tuqaa sadeeffaa oromiyaa keessatti filmaanni EPP eenyu filatan oromiyaa keessaa EPP eenyu filatamee dur OPDO jira maqaa filaatu gartee maqaa jaarmaa maqaa OPDOdhaa oromoodhaan dhaabbatee jira sanboodallee jijjiiranii ODP jedhaniiti Oromoo Dimokiraatik Paartii jedhanii tolfatanii huguusa maqaa oromoodhaatiin filte mee oromoon amma EPP keessaa maal filatti eenyu filatti natti hima mee eenyu filatti amaar filatti nafxanyaadha filatti sirna nafxanyaadhaa Abiy Minilikii fi Hayda Sillaasee biiroo haatee galgalaa fi ganama salaatuu filatanii I don't think so Abiy Minilikii fi Hayda Sillaasee majjii kaayatii isaan hin duuba Oromoodhaaf
mootummaa amma jirtu mootummaa gaangistara Abiy kana keessa Oromoo waan filattu takkallee hin qabdu. Option tokkollee Oromoodhaaf hin dhiifne. Hunoo paartiyaatu Oromoodhaati kan fedhan jenna. Naannoon Amaaraa isaantu Oromiyaa bulchaa jiraa'u waan filatan qaban. Naannoon Affaar waan filattu qabdi. Tigraay waan filattu qabdi. Mee Oromiyaan maal filatti? Mee jaarmayni maqaa Oromootiin jiru EPP keessaa kami? Mee EPP keessa jaarmayni Oromoodhaa kamtu jira? Isaantu ifa waale, isaantu jiruudhaan ifa waale. Mee eenyu filatan? Kanaafuu jaarmayni maqaa Oromootiin jiru tokkolleen hin jiru. Oromoon biyyaas bulchaadhaan jirtu. Abiyyiin Gondareedha. Gondaree sirna nafxanyaadhaa Oromoo irratti deebisuu barbaaddu. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa sabboontonni EPP keessa jirtan. Ilmaan Oromoodhaa sabboontonni OPDO keessa jirtan. Time to wake up. Kara ummata keessanii deebi'a. Ka isin baasu dhaloota keessan. Ka isin baasu ummata keessan. Ummanni keessan boru isiniif ragaa dhaba. Waan arra gootan irratti ummanni wooma lama yookaan raga isinii ba'a yookaan ragaadha isinitti ba'a. Yookaan raga isinii ba'a. Lakkii kaabineen keenya gaarii ture. Kalee gaafa diinni nu xixaadhaa ture. Kalee gaafa diinni nu miidhaadhaa ture. Taa'ee nutti ilaalle nu cina dhaabbate kaabineen keenyaa jedhaniiti ragaa isinii ba'an. Yookaan kaabineen kun badaadhaa. Kaleedha istaadiyeemii nu cufee, kalee bakka walgahii nu dhoorkee, kaleedha akkasi gubboo nurraa nyaatee nu saamee, kaleedha nama keenyatti qawwee dhawee. Don't forget seenaa kaleedhaa gaafa TPLF. Aangawoonni OPDOdhaa Oromotti qeerootti qawwee dhawee. Boodarra gaafa jijjiirama kanaa salphatanii akka isaan tahan arra baqataniiti Oromiyaa keessa ifa awwaalanii jiran kun biyyarraa bahan. Kanan dagatinaa kaabinoonni maan tana jirtan dubbii tana sammuu qabadha. Mootummaan Abiy jiguudhaaf deemti. Mootummaa tanaa wajjin jiinamoo awwaalamnamoo ummata keenyaa wajjin dhaabbanneeti ummata keenyaa wajjin falmannee arra beeloynus boru mataa ol qabannee boonnee jiraannaa kana sammutti qabadhaan jechuu barbaadaa. Fayyaa ta'a yeroo gaarii.